تصدب الرافقات أما أول ما فرميف نافي الله متك نافي جرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقايسي عاشي عاشي اللي أما فرم سيسي تكتي تدبر مقاجي جير والله نافي أسر عاشر ديفر هذا أنا كوي قاعد يمان عندي من كدير مرقي أنا هايقم ديبس مقا خنا ما تباستي سادم قالوا تقول awati male maqaaqiya kana malee dhabdemoo maqaa areesitti moo maa jala deddeemaa oltase Suleymaan moodeemtee jaartiin jala baasuu deemta maqaan kiyya koopiraayiti qaba. No. Saniif himiti. عاشي مالي في تباسي ناقافة دونا Amma himee fi kochi deemee jaartii maqaa kana baasuu deema hin beeka. Maqaan kiyya koopiraayitiidha. yoo farda baase yoo farda baase malee shamarri isa bira hin jirtu deemate aasheeti yaa jedhuun farda hin qaba mana keessa. Ishi. Way foto saadam takka baasaa qoyama fidee bakka fidee. Hundi keessan aashee jedhaa barreessaa ishii. Hundi keessan namni tokko. Wallahi jadi nama Aashe maqaa nama maraate yoo na jaallatti namni tokko osoo namni aashee jedhaa barreessaa yalla. Aashe nama maraatee mandara irra isaanii harargee bahaa daddar keessa deemtu. Yalla aashee jedhaa barreessaa hundi keessaniitu tokko waan biraa keessan buusina. Jedhina isin Aashe. Hin jedha Oromoo. Aashee jedhaa barreessaa. Oromoo yoo waa jedha jedhamu nun jedha. Aashee jedhaa barreessaa hundi keessa namni tokko jidduun buusina waan biraa. Kalas waan Oromoon jaalate jibbuu hin taatu naafi waan Oromoon si jaalate jibbuu hin taatu. Keessan buusina waan biraa. Aashee. Har'a wirdatiin maqaa isheetiin as ba'uun. Allahu akbar Aashee. Subhanallah. Wallahi naafi billee ni jira. Waa inni Naafi miixaa. Aashee baay'ata. Bar maqaan tiktokii kana gubbadhuuf kun miixaa nabsu bar marduufee hajjoo diinkuree shuqoo elebiduu hundi isa Aashee. Maqaa jijjiirattanii naaf yaadii simbooni. Eeshi maqaa isaa isin himu Kadiiriin. Dhaabbadhu dhaggeeffadhu naateeti manguddummaarra waliin jirra caayaan diigin tunis booda dubbitaa ta'es baati. Isaa kubbaa taappellaa manguddummaa asiliidhaan diigin dhaggeeffadhu manguddummaa asilii karatti hin balleessin. Nutti maqaa isaa wallahi yookaan dhaggeeffadhu naafi bakka ati manaati jirtu isin dhufu ganaa hanga duraa walirraa hiikanes wal deebifnaa chaw nagaan jiraadhu. Maqaa isaa yookaan dalfaso yookaan wayii maqaa san himtee hime adara. Abdurrahmaan woon. Kuwai maqaa. Adara nutti bannaa shinkofalla. Naafi Hussein Tufaa Mangistii. Naafi Hussein Tufaa Mangistii. Wallahi maqaa Kadiir dhagaamu qaba naafi. Kadiir Asallaa. Waan godhe gosa Asallaa. yookiin aashee tana ifa qabdee irraa kaasu qoqqobbii yookiin aashee irraa kaasu. Never in kaafamu. Yookiin aashee irraa kaasu qabdu. Yookiin warra koomanti illee ammoo tana labsitee irraa kaasaa dogongora kiyya jechuudha yookiin immoo himamuu maqaan kee. Ani lamee keessaa filadha. Naafi maqaa isaa nutti himin ati iyyuu taatu. Kadiir maal jetta? Era dhaggeeffadhu saaduu fi saaduu era la dhaggeeffadha. Eko matana dokubu jira beete. Matana dokubu jira yaa waan aarsu amma yoon fi dubbatame tokko natti jabaata adara ayyaati yaa fi yaada. Akkana sodaachisaa ol seenee manaaxirii isaa san uffatee amma matana dokubu jira narraa us bahu jedhee nuti fuula guuree ta'a badii fedhe balleessee fuula guuree ta'a. Mini goota Kadiir mini goota sobee siin jedhaanii naa mini tola. Suleyman aboo deemee irraa fana gaafa jiraadha Kadiir hundi keessan kallaa kullu maashii anam. Yalla deemi rafi. Haafir saadaan. Alhamdulillah saadaan nurraa deemee jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Adaa jaalatin deemee fakkaate asirra taa'ee waraabuuf deema har Kadiir. Kaabiraa isaan deemu. Rabbil alamin. Yaa rabbi alhamdulillah. Mee alhamdulillah jaa hundi keessan wasilatti. Alhamdulillah. Mee alhamdulillah jaa. Mee alhamdulillah jaa. Hai, bar lubbura sinna galte hime ogguun ni jeela lubbura. As alhamdulillah rabbil alamin. Baramma tila. Ila. Naafi. Oh.
sababa inni aashee sitti baaseef maaliif amma maqaa kana oromoon si jaalatteerti immoo aashee aayisha maqaa bareeda wallah maashaallah sababni inni aashee si baaseef maaliif يا أخي مال الحمد لله ما شاء الله نفرنا عايشة في عايشة مال تلفي ila dhaggeeffadhu Suleymaan viidiyoo xiyyeeta akka ta'an amma dura waraabe peejii irra nama 500 ilaale peejii kiyya irratti nama 500 nus miliyoon maqaa isii aashee waamtee naan jechuudha. no chiikota keenya irraa waraabe viidiyoo san chiikonni keenya waan kana dhiisuu qabu ammas ani amma fa'a tam dubbisee tam akkaan dhiisu walii wallaale liyan beestii arsii lijii abbaa torbaa tanaahu laal liyan wal naan ga'u qaba maqaan akka isii hedduu jira. Kanaafuu akkana rakkannee rakkoo kana keessa akka sabatti maas beekuu dhiirri rakkoo tana hin qabnu jedhu haa jiraatu akka sabatti. Ogguu keessa kote laal ogguu namni keessachi kote wal deebisuu waanuma jiru saa magana qabu wal qabuu waanuma jiru. Ila naafi waan gootu amma. Naafi gara laaftaati sobeessi harka wal barka jiru. Naafi akka sarkaan baan egaa qabdite maqaa reefisan warruma koomentiitti illee haa kaasisiisu laala tammanni gootu waan reefisan akka koomentiin barreessa haa jedhan lakki maqaan naafidha naafi. Kam jechuun maqaa dura ammas dogoggortee maqaa buutuu yaamin maqaa kam. Itti gurguree narka didee bar kaaruu wayii takka jirtu tam akka isii baasee fe'as narka didee tam isaatti deebitama duraaniititti. Barkalee Nagane. gaafiidhaan Tokko bar jarri kuni amma yoo dhugaa dubbanne sheexana nama jidduu isa illee tooybatanii baasuu waanuma jiru waan ta'eef kanaaf namoonni intini jettanii tasgabbaayaa jarri ammallee gartee uma jirutu jira waan ta'eef kanaaf namni wal jaalatu kun immoo akka laayyetti intiniin ta'u waan ta'eef namoonni tokko tokkoon jarjarinaati jarri ammallee bakkuma duraanii isaan jiru akkasitti qubanaa qabaadha. Kadiir ati fooloo walirraa qabna na fakkaate mee. shaamiti faranjiinu harkatti kaatte beeta. Harkatti kaanii laaqanii beeta chiggiru zaagaan. Asmallash komitee jarri jettu san erginee barkalee waa dudubbanne. Wala gasnamaadha garuu yeroo namni wal jaalatu beeta haga fedhillee waddaambee namni ooyit miidiyaa kanarratti giraa gabbaanyu ko jaarsaaf jaartii baay'ee jiroon miidiyaa kanarra hojjetan. Gintee namaa isintu kakkuun mootummaan Raashiyaa nafne Baayiden nafne ka Jarman tokkochi nafne isintu itti himate nuu birmadha barmi saa'ilaa walloltanii. Barka dhaggeeffannoo sitti waan jiraa miti garuu namni jaarsaaf jaartii jidduu galu inni salphataadha beeta garuu jarri dubbiin jaraa kun akkamiin mi'oofti beeta kadiirillee achi waa kaanaaniin hin jiraa miti walirra walitti qabee keeniin dhaasii gale isiin tunillee waa kaanaaniin xiqqoo isin akkasuma raayyuu miti walirra qabdee dhoofti sii gale dubbiin jaraa mootu xiqqishuudhaan inoo sirritoo ajandaa namaa hin kaasa garuu abbaa feetan caaltan isin hin jiraa miti arrabaa namni waamatti warri miidiyaa kun isin jaalata. Isin jaalata namni nama jaalatu baa. Dhuguma rabbi dhugaadha katiif. Sharafni isaa argitee namu taraa tokkotti namni waan jedhu beekatti illee naasoo ajandaa sin godhatu. Isin nama qaqqaalidha garuu qaalummaa sanii hin jiraa miti ofirratti beekaatti wal jabeessa. Dhugaa rabbi walirraa bareedan. Afmii as bira si qabadha isin hin jaalatan. Yoo walitti deebitanii nagaan jiraattan malee akkanatti namni isin jaalatu hin jiru. Ila barjaachi haasu bakka sanitti nama miidiyaa kanatti beektaa namni nama hin jaalatan tokko na farsu yoo jarri dogongorree uumames yoo jarri gartee waan gaarii hojjetanis ni faarsa namni sii galee maaliif nama tokko yoo gaarummaa isaatiin faarsite sababa isa jaalattuuf sababa nama sanii bakka guddaa qabduu fi gaarummaa isaa sanii irratti faarsita gartee yoo inni waa balleessellee nama san sababa jaalattuuf sababa bakka duraan isan argin sanitti waan argiteefi kanaafin qeeyta kanaafin waan tokko tokko irratti adeemsifte sii galee kanaaf isin immoo jaalala uummanni isinirraa qabu kana jaalala gartee Oromoon isinii qabdu kana osoo akka xiqqootti ilaaluu baattanii waan Oromoo gartee gammachiisu tokko waan hiriyoota keessanillee gammachiisu tokko duras dalagaa turtanii hedduu wallaahi namoota hedduu fakkeenya taatan jedheetti yaada. Kanaaf ammas osoo akka duraanii sanitti deebitanii gartanii bashannana keessan shaasha'amu namni haganaa kun jaalala isiniif qabu dhufee as ta'a asuma dhugaa wallaahi. Isin immoo waan kana jaalala guddaa wayii ofirra baattanii akka deemaa jirtan immoo of argaa hin jirtan.
Kanaaf waan kana osoo jijjiirama keessan amma keessa jirtan kana keessa akka isaan nu jaallatan akka isaan nu kabajan gaafa rakkoos gaafa bal'oos argee jiran alhamdulillah. Qabeenya qabaachuudha nama qabaachuudha. Aamishee rabbi nama nuuf kennee jira. Isas ta'ee anas ta'ee arginee jirra alhamdulillah. Amma nullee isin jaalannaa isin kabajna. Khayrimaaf inshaallah. Baga rabbii walii isinii fixe. Wanni guddoon sanii beekta. Wayita wallolaan harka tumuu bichaa osoo ta'in wayita walitti deebi'anillee harka walii tumuun dirqama waan ta'eef. Abbumarraa funaa kadiira kami dubbiin dhumatte moo? Dhumattee erti dhiisi inde osoo hin dhumannee namni wali aanee taa'a. Moo atillee akka kadiir kalee jedhe tokko mana nan dhufeetiin akka jechuu feeta. Inshallah jechuun waanuma bareedaa gaafatee inshallah yaa'u wallahi jechuun rakkoon qabu namni ilaala obboleeyyan kiyyoonni isin beekuu qabdan akka iddoo biratti hin beeku. Ana dhugaa isin jira wallahi akka keenya akka Harargeetti namni tokko yoo adda bees akka iddoo biraatti namni duuddaa garaa ta'e addaa fagaatee akkasitti yoo karatti illee wal arge salaamtaa waliin hin jedhu wanni jaamu sun nu bira hin jiru. Ijoolleen Harargee waliin sobee dubbachuu danda'an. Yaani hatta namni tokko namni guyyaa tokko namni nama walirraa ajjeesuu gaafoo hatta waan sarxiqoo dhaabbate namni salaamata waliin hin jedhu hin jedha. Garuu wanni kun beekamaa miti iddoo biraatti. Yaani namni tokko walitti aaree keessattuu adda ba'ee jennaan kalaas haga qiyaamatti namni isa kama waliin dubbifne namni koo obbolummaan rabbi jidduutti namaafee jira bar maal taatan jira keenya baradhaa waan kana. Kanaaf jaalallee Harargeerraa maddaa jaalallee Harargeerraa burqaa wanni jedhamuuf waan akkanaa kana. Nu osoonii fi haadha warraa keenyaa gaafa addaan baane rakkoon qabu yaani kaleessa waliin turre kaleessa gartee waan nama biratti hin argisiifne natti argisiifachaa waan an nama biratti hin argisiifanne natti argisiifachaa isitti argisiifachaa waliin jiraachaa turre. Maal goonaa yaani fakkeenyaaf yoo addaa baane waliin haasoo hin qabnu yaani dirqama wal arrabsuu qabna dirqama asirra waliin ooduu qabna hin qabnu. Leennoo kaleessa waa waliin dabarsinee guddaadha. Kana akkasitti hubadhaa nurraa illee fakkeenyaaf fudhaa yoo duraan gartee isinii sararraa kaasaa dhiiroche keessattuu ijoolleen Arsii ijoolleen Baadee ijoolleen Jimmallee Oromoo keessaa amala waliin namni qabu Jimmaa fi Harargee tana xiqqoo amalli waliin dhiyaatu Jimmaa fi Harargee fakkaatu jarri akkuma keenya. Jarri kaan ammoo ammarraa eegalaa Suleemaanatis jaartii ta'e dur gadi lakkistellee yoo jiraate amma dawwanii fi assalaam alaikum. Jaraanis keessaan dhaqe afmiyyeetis baaliyyoo atoo qeerrootis hundi keessan hundee dhugaa kiyya wallahi. Ila kado ila waatu jira beeyta ila kadi. Maa dirqama jechuun nama sirraan ajjeefne tarii isiin tun yaani haadha ilmaan keetii ta'uu dandeessi. Dirqama oduu yoo jaartii namaa taate akka jaartii namatti ilaalteeti yoo isiin amma fakkeenyaaf ati amma namni tokko tokko inumaatu bara ajaa'iba. Ani amma jaartiin ti amma naaf adda baaleemi. Heerumtee yoonii fi wallahi wabillahi ar heerumtee yoonii fi rakkattee rakkoosi sanniin baasee hin danda'e. Maal na kooti nama walirraa ajjeefnee deemne moo biyya akka biyyatti wali buuneeti zarii walirraa finne no anaaf isii walitti dhufe akka walitti miti. Kana saniifuu obbolummaan rabbiitiis akka jirtu jechuun namni tokko laal islaamummaa walitti si fida oromummaa walitti si fida amma waa meeqa walitti qabna naaf isiin oromummaa walitti qabna islaamummaa walitti qabna siigalee deemneeti immaas shanyummaa walitti qabna. Leennoo anis ilma umbannaa bareentooti isiinis intala arsee xumuugaa bareentumaati. Yaani akka mamachaa fi tuulama walitti dhufu kanatti naaf isiinis bareentumarra walitti dhufna. Hangas takkatti yaani waa hedduu waliin nu fida. Kanaafuu wanni kanaa kun hundi waan jiruuf namni wal diinoonfachuun waliin ooduun adda ba'an jaanii isin akkamiin wal biratti argamtan isin akkamiin maarree warri jaan yaa waan kun naaf fudhataman qabu dhiifamallee naa godhaadha. Ila waatu jira Kadiir bakka kanarratti yaa jechi kee sirriidha ka waliin nama tursiisee waliin umrii nama dheeressullee beeyta rabbi garuu hoo haala jireenya namaa keessatti beeyta rakkoon tokko tokko dogongoraanis haa ta'uu gartee ilmi namaa kun yaa ilkee fi arrabni kun beeyta yeroo tokko tokko wal ciniina namni jaalalaa wajji ture kun immoo haga fedhe haa ta'u summiin fedhe jidduu keessatti yoo facaafame addaanis bayuu baadhaatii waliin dagatu ilmi namaa kun waa hedduu keessa waliin tara gartee gammachuu hedduu keessa waliin tara rakkoo hedduu keessa waliin tara waan keessa darbisan namni aqlii qabu ni yaadata wallahi irra hedduu ani yeroo baay'ee
nama yeroo turtuus beeku isis nama sirriitti hin beeku waa'ee keessan kana yoo ni fi yaadu natti dhagama maaliif ati hiriyaa kee tokko ka duraan jireenya gaarii waliin jiraatu gartee wal biratti argitee jara gaafa durii wagguu waliin deeman walirraa tolan yeroo waliin deemanii waliin dhaabbatan gartee waliin bareedan sanii yoo hadha mootu akka biraatti miira biraa keessatti argitu hegereen kiyya ka fuulduraa hoo akkam waan jedhu gartee namni yaada keessa seena. Irra hedduu namoonni baay'een gartee tapha keessan ka duraanii sanii fi akkaataa adeemsa keessan ka duraan ittiin isin deemaa turtan laaluu barbaada. Maaliif jarri kun waaniin waliin ummanni kun waaniin waliin isin fedhuufi waaniin jaalala isin duraan walii qabdan fakkeenya namoota hedduu karaa miidiyaa kanarratti fakkeenya namoota hedduu ta'aa turtanii yaa atis nin beeytaa fakkeenyaa fi intala arsii fuutee ati Harargeedha garuu Oromoo jedhamtu tokko Islaama garuu hoo akka Kadiiritti osoo hin taane naafiilleen akka naafiitti osoo hin taane Harargeen guutuun gartee akka isiin Arsii guutuu taatetti kabajaa isiif qabdi. Arsiilleen akkasumatti Kadiir tokkocha garuu beeki ilma Harargee waan ta'eef akka Harargee guutuu kabajaa qabuutti si tokkocha kabajaa isiif qaba. Maaliifiree jaalala isin duraan ittiin deemaa turtan sanii fi haala isin duraan keessa turtan san waan laaluufi ilmi namaa kabajaa akkanaa kana isinii qaba. Amallee inshaallah atis ilma lafaa dhufaadha isiinis lafaa dhuftuudha ilmi namaa dargaggummaa keessatti intalli shamaraas ni dogongorti ilmi dhiiraallee ni dogongora. Kanaaf isin ammallee an akka ilaalutti jaalalli keessan akkuma duraanii sanitti jirana fakkaata. Intu qabna. Ammas waan gargar fakkaatanii miti. Kanaaf inshaallah mee waan jiruu inshaallah yoo rabbi keeri walimee walumaan laallaa maraafuu isin inshaallah kabajaa uummanni isinii qabu kana osoo ofirratti illee ilaaltanii bakka duraanii sanitti uummata kanatti mul'attanii jechuu waan barbaadu qaba Kadiir dhiifame yoo dogongore. Rakkoon qabu yaada bareedaa dubbattee lamma namoonni baay'een waan akka namni hundinuu harka kaayaa jirutti dubbatan beekta anaaf ishii kana keessa yaadi namni laal jara keenya isiniimu amma fakkeenya isiniif haa fuudhu. Joor nama guddaadha. An amma abbaa kiyya Joor Mahammad namni isaan bituu hin qabu. Amma dhiyoo kana gaafa inni fuudhu intala Harargee fuudhe intala Afran Qalloo fuudhe Dooktar Ilillii. Dooktar Ililliin haadha qabeenyaatiisi dooktaraasi nama ispeeshaalistii bira kutee nama akka biyyatti beekamaati. Dooktar Ilillee jechuun sabboontuudhaas immaas. Nama lubbuu isaaf kennee gaafa namni hundi isirraa baqatu isatti maxxanti. Ani nama san nama amma gaafa Joor akkasitti isii fuudhu san waan hin taane Joorii fi haadha warraa isaa jidduutti haasawaa turan. Yaani haadha warraa isaa ka ture namni uummatti fakkaatee haasuu ture malee bar waan isaan adda baaniisiif hin beekan waan Joor fuudheefis hin beekan. Namni keenya akkasi amma anaaf naafi jidduu waan beekaniitiimi namni kun hundi kaasu jara keenya akkasitti fudhadha. Yaani beekanii naafiin dhayxee Kadiir akka na godhe naa gaafadha jetteeni waan sanaas waan jiru namni isin agartan kun hundi. Ani isa bolu dhaqee aboo naa hubadha gartee rakkoon anaaf naafi jidduu jirtu kana jedhee namatti himanneen beeknu nama tokkotti illee namni kun hundi uuma isaaniif fakkaatee haasawaa jiran. Sigar namni kun hundi waanuma isaaniif fakkaate. Yaani fakkeenyaaf amma Suleymaaniis waa'ee anaaf naafi uuma isaaniif fakkaatee haasawaa. Qeerroonis anaaf naafi jidduu haasa'u haga nuti dhufneetti himannutti waanuma itti fakkaatee haasawaa. Kanaaf akkasitti fudhaa malee hanga ammattis nuti waa'ee dhimma keenyaa keessatti nama harka galfachiifne hin qabnu. Akkasii fudhadha akkasii beekaa nama hanga ammaa dhimma keenya yookaan citii keenyatti himannee namni citii keenya akkasitti himaa jiru hin jiru inni takka kan akkasii beekaa jira keenya hin dogoggorina. Namni hanga ammaatti wallaahi waanuma itti fakkaatee haasawaa jiran. Isii yoo soba jette isiinis dubbachuu dandeessi. Kanaaf hanga gartee namarraa dhugaa bartanitti hanga namarraa dhugaa argitanitti wooma isinitti fakkaate hin dubbatinaa please. Maaliif wanni nama fakkaate gaafa haasawaan tarii san keessa dogoggoruu jira namallee dogoggorsuu mala. Saniifuu rakkoon qabu ammoo hin fudhatinaa yaani Kadiirii fi naafiin agartee bultii isaanii keessa nama galchaniiti akkuma barbaadaniitti laaqaa jiranii akkuma barbaadaniitti namuu irraa haasawaa jira bultii isaanii paablikaa. No. Mee waanuma tokko guyyaa tokko waa'ee keenya anaaf isin baay'isawwee kunoo ni jirti isii durattiin isin haasawaa jira. Guyyaa takka anaaf isin waa'ee dhimma kiyyaaf isirra wallolleen beenu. Waa'uma dhimma namaati bakka. Dhimma namaa bakka dhimmuma namaati. Kanaaf isin
guyyuu wal lolchiisaa oolu. Sigalee garuu dhimmi namaa kuni dhimmootuma bakka ni jiraami yaani waanuma argite hunda ati ala kulliyaan naafisiin waggaa 3 wal turre keessaa eegumaan biyyatti galee taaksii hojjechuu eegale kanuma bakka yaani jechuun wanni saniis namootuma dhufee paablika nu harkaa godhaa ture. Namootuma sanii paablika godha malee nuti deebinee waan saniifaa deebisuu eeganu harkaa paablika bee booda waan saniif deebisuu fa'a nafaarra anis isiinis haa taatu. Waan nan poosti godhe fa'aa osuma isiin agartuu namni waamee kadiira kana poosti godhu jira hollaalee jaaniin osuma isiin agartuu. Waan nan poosti godhe fa'aa isiinis feesbuuka kiyyanumaa agarti. Yaamanii koo kadiir waan poosti godhe ilaalee jaaniin. Sigalee kanaaf guyyaa takka nuti iccitii teenyas miidiyaarra baasnee hin beeknu. Iccitii wanni jaamuu sun harkaa baatee iccitii jechuun tuusa waa takka yaani jechuun fakkeenyaaf annaa fi arrabsuun iccitii jaama iccitii miti. Namni dhukkee irraa kaasu jira ol bee. Aya, ani naafi na arrabsuun iccitii jaama iccitii miti. Kadiir agartee qatar deemee jechuun iccitii miti. Yookaan mee iccitii teenyarra nuti ani iccitii wanni jaamu waan dhoohisatti hojjetamu waan akkaan itti beekutti waan nama dura baasuun taane tayoo nama dura baasan namni illee irraa saalfatu sannatti fakkaata ani iccitii jechuun yoo dogoggora illee bifa manaa godha. Warri dubbii keessa waa soqatu hin jirra beektaa dubbii keessa waa soqatu ammoo nagarii nyaanna. Alaa kulli haaliin jette ramni rabbummaa walitti isin haa fixu.